Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota Harargee 5 YouTube. Akkam nagaa fayyaadhaan nagaa. Kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya warreen keessan gaafii nu gaafachaa turtan gaafii teessan qabannee dhiyaachuudhaaf hedduu nutti mijaa'uu hin dandeenye. Sababni isaatis gaafiin heddummaatee namoonni adda addaa waan na gaafataniif xiqqishoo na rakkise. Garuu galatoomaadha, baay'ee takka galatoomaadha. Har'aaf waa'ee barnoota iimootiin isinii qabadhee dhiyaadha. Warri iimoon teenya nu jalaa namni nu wajji itti fayyadama, nama biraa suuraa irrattidha, nama biraa suuraa irraa jijjiiraa jettanii gaafachaa turtan. Akkaataa iimoo teessan itti qulqulleeffattanii iimoo mataa keessanii qofa akkaataa namni tokko isinii wajji itti fayyadamnu gootan saniin isin garsiisuu barbaade mee gamanumaan nu hordofaadha. Ammaan tana kallattumaan karaa barnoota keenyaatti seenna. Osoo karaa barnoota keenyaatti hin seenne Harargee 5 YouTube sabiskiraayib godhaadha. Akka nuti barnoonni kallattiin gadhiise isin bira dhufus sabiskiraayib godhaadha. Warri sabiskiraayib gootan laayikii godhaadha. Nama hunda biraan gaadha. Nu jajjabeessan isin jechuu barbaade. Har'a karaa barumsa iimootiin isin dabarsa. Kallattumaan barnoonni keenya kan iimoon tuni gosa lama jira. Iimoo firii, iimoo noormaalaa fi iimoo beektaa tanaa jira. Irra caalaan iimoon bareedduun iimoo noormaala sanii. Iimoon beektaa tunillee numaan jettu. Iimoon bareedduun iimoo noormaala sanii. Anillee jawwaala kana keessan qabu. Noormaala sanii natti fakkaatan qabu. Akkasitti gaa iimoo tanumarratti isin garsiisa. Jalqaba iimoo irratti akka gootanii hoggaa iimoo irratti akka gootan akkanatti isinii banama. Hoggaa akkanatti isinii baname kuni beeksisa. Bakka tanarratti namoonni gariin jawwaalli gariin raayitii tuqaa sadii fidaa asitti sarara sadii fidaa. Warri zaban kanaa immoo jawwaalli haaranii ida'uu tana fidaa. Ida'uu tanarratti hoggaa akkana gootan akkanatti isinii bana. Hoggaa akkanatti isinii bane moor tayyattu tanarratti akka gootanii tanarratti akka gootanii eegas booda akkatti isinii bana. Kanarratti akka gootanii jechuudha seetingi tayyattu tanarratti. Seetingi tayyattu tanarratti hoggaa akka gootan akkatti isinii bana dhiifama na hordofaadha. Hoggaa akkatti isinii bane iimoo akkaawuntii seetingi tayyattu tanarratti akka gootanii hoggaa tanarratti akka gootan akkatti isinii bana. Kanaafuu eegas booda eessarratti akka gootanii diileet iimoo akkaawuntii tanarratti akka gootanii akkanatti isinii bana. Ergas booda diileet akkaawuntii tayyattu tanarratti akka gootanii ergas booda akkatti diileet akkaawuntii malee tayyattu tanarratti akka gootanii akkanatti lakkoofsa itti naqxanii jechuudha. Hoggaa lakkoofsa kana itti naqxan lakkoofsa iimoo teessanii san lakkoofsa iimoo teessan qabdanii san itti naqxanii eegas illee diileet tayyattu tanaa bakka tanatti diileet tayyattu tanaa jira. Isiin tun qalama diimaa taatee isinii dhufti diileet gootanii jechuudha. Kalaas san diileet gootan jechuun iimoo teessan danillee ni gootanii danillee isiniif dhufti. Akkasitti jala deemtanii gootanii an godhee waan hin jiruuf iimoo teessan tana namni tokko isin malee itti fayyadamuu danda'u. Eegas booda iimoo san lakkoofsa saniin akka haaraatti gabbuufattanii lakkoofsa feetu baangaaleen isinii bittus hindiin isinii bittus paakistaan isinii bittus namni fedhe isinii bittus iimoo teessan san abbaa fedhe isa wajjin itti fayyadamuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu akka sanatti iimoo teessan qulqulleeffachuu dandeessanii barnoonni kiyya akka isin bira ga'uuf yuutuubii tiyya sabiskiraayib godhuudhaan na gargaaraadha. Yuutuubiin tiyya Harargee 5 yuutuubiitti isin garsiisuullee ni danda'a. Akkasitti eegas booda namoonni yuutuubii qabdan asirratti akka gootanii hoggaa akka gootan asirratti akka gootan bakka saarchi mallattoo saarchi kanarratti hoggaa akkatti akka gootan maqaa yuutuubii tiyyaa itti barreeffattanii Harargee lakkoofsa 5 kan irraan dhibtan daa'iman lakkoofsa 5 gootanii xiqqoo akka gamana buttanii yaa'uu taa'uu baay'ee hoggaa akkatti akka gootan sarchi asirratti hoggaa gootan akkatti isinii fiddi jechuudha. Harargee 5 yuutuubii jettee akkatti isinii fiddi isii tana mallattoon diimtuu tana hoggaa sabiskiraayib gootan asirratti mallattoo nootifikeeshinaa isinii dhufa. Mallattoo nootifikeeshinaa sanarratti akka gootanii akkasitti obboleeyyan kiyyaa sabiskiraayib godhuudhaan laayik godhuudhaan na gargaara. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barnoota biraa barnoota ajaa'ibaan kan qabadhee dhufutti nagayaan naa tura na jajjabeessaa na cinaa dhaabbadha. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh isiniin jechuu barbaade.